inni tokko dhumni isaa badiisa bara baraati. Inni tokko garuu jireenya bara baraati. Waaqayyo immoo namni tokko akka badu barbaada. Namni tokko lubbuun tokko akka badu fedha Waaqayyo miti. Yoo ati didde duwwaa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalladhu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanama. Isaaf jiraadhu. Inni gaafa dhufu inni ofii isaatiif karaa. Deebi'ee nan dhufaa jedheera. Ameen. Maatiyuus 24 irratti jira. Deebi'ee hin dhufaa ilmi namaa jedhee barreessee jira achitti. Ilmi Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Ameen. Finaan deebi'ee dhufa. Hallelujaa. Dallaa horii keessatti dhalachuudhaaf dhufa miti. Gaddeebi'ummaadhaan dhufa miti. Filiipsiyoos boqonnaa 2:6-7 gaddeebi'ummaadhaan akkaataa inni dhufu. Humna waaqayyummaatu qabu, aboo waaqayyummaatu qabu, waaqayyo ta'eetu jiru, gad of deebisee bifa gabrummaa, bifa foonii, bifa namaa uffatee yeroo dhufe nutti argisiisa iddoo sanatti sagalee waaqayyo. Dhuguma gaddeebi'ummaadhaan dhufee dallaa horii keessatti illee dhalate. Namni mana isaatti illee of seensisu ni iddoo bultii illee hin dhabde Maariyaam. Dallaa horii keessatti nuuf dhalate gaddeebi'ummaadhaan jechuudha. Amma garuu akkasittiin gaddeebi'ummaan itoo hin ta'in ulfinaatiin deebi'ee. Gaafa dhufuu hoolota koo beeka jedhee maqaa Ameen. Hallelujaa. har'a kan nuyi sitti himnu itti qabamii jiraadhu. Kiristoositti jiraadhu. Dubbii isaa eegi jiraadhu. Maaliif? Yesuus hoolota isaa beeka waan ta'eef. Ameen. Ana tiksee gaariin ana hoolota koo beekaa hoolonni koos sagalee koo hin beeku jedha. Hallelujaa. Yohaannis 10:14 irratti. Ana tiksee gaariin jedha. Hallelujaa. Ani hoolota koo beeka. Guyyoomsuun hin jiru jechuudha. Yes. Gubboo kennuun hin jiru jechuudha. Firoomaan hin jiru jechuudha. Fakkeessuudhaan hin jiru jechuudha. Ol deggeruudhaan hin jiru jechuudha. Yesuus beeka. Ameen. Hoolota koo beeka jedheera. Hallelujaa. Gaafa wajjin hin jiraattu ati sagalee isaa hin beekta. Guyyaan sunis har'a. Ameen. Har'atti deebi'uun har'atti jiraachuun daqiiqaa muraasa booda waan ta'u hin beektu jireenya kee keessatti. Yeroon moomentiin yookaan yeroo jiraattu amma isa kana booda kan Waaqayyooti. Ituu guyyaan murteeffameetu jira ta'e gaafa akkasii dhuma jedhee hundumtuu foonsaa gammachiisee gaafa yeroon sun ga'u deebi'ee itti qophaa'uu danda'a. Naa dhiisee jechuun danda'a. Miti. Inni akka attamitti dhufedha? Akka hattuutti dhufe. Inni hattuu miti garuu akka hattuutti dhufe. Ituu yeroon isaan beekamin dhufa jechuu barbaadeetti iddoo sanatti. Ituu hin beekamin dhufa. Qophaa'e Gooftaa Yesuusiin isa duwwaadha karaan kanaaf Gooftaa Yesuusitti amane. Bukkeetti waan barbaade. Kan biraan gidduun galin ija kee kaasi Yesuus irra godhe. Waan hundumaarraa haala hundumaarraa kaasi. Badhaadhummaadhaa kan si qabeeru kaasi. Aboodhaa kaasi. Feemiidhaa kaasi. Yesuus irra godhadhu ija kee. Ameen. Inni sun hundumtuun darba. Yes. Dhumni isaa du'a jedheera ta'e salphaa fakkaata. Du'a bara baraati. Akkuma jireenyi bara baraa jiru du'a bara baraa. Yeroo boo'icha, yeroo waachaa bara baraatiin jiraata. Dhumni isaa isa sanaa. Obboleessa obboleettii ko. Bayi kana keessaa. Warri already Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amanattanii jiraachaa jirtan dhugaadhaan itti jiraadhaa. Fayyinni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif kenne. Tola isiniif kenna. Yes. Gooftaan naaf du'eera, ani fayyeera jennee gadhiisitti immoo jiraachuu hin dandeenyu baraa ishee dhiphana keessatti. Ergaan Yihudaa maal jedha? Boqonnaa ergaan Yihudaa lakkoofsa 4 irratti baay'een araara Waaqayyoo kanaa mi'eeffatanii akka maaliitti jiraatu akka seera gadhiisitti jiraachuudha jedhanii fudhatanii ture. Maaliif? An fayyeera, Yesuus Kiristoosiin fayyeera, dhiiga isaatiin fayyeera, kana booda egaa waan an barbaadeen godha. Dhugaadha Kiristoos cubbuu keenya isa darbeefis cubbuu keenya isa har'aafis nu du'eera. Kiristoosiin erga fudhanne garuu cubbuu nuyi beekaa hojjennu miti kan inni nu du'e. Cubbuu jajjabinaa miti kan inni nu du'e.
gadhiisitti jiraachuun inni jedhu isa kanaadha. Yihuudaan Qulqullummaa. qulqullummaatti jiraadha. Ani qulqulluudha. Qulqullummaatti wajjin jiraadhu jedhe Yesuus. Yes. Wanta sirra ture xuraa'ummaa sana cubbuu sana hundumaa sirraa dhiqeera. Lammata deebisee yaadadhu jedhe Waaqayyo miti. Ergaan si qulqulleessee booda garuu qulqullummaadhaan wajjin ani qulqulluu akkan ta'e qulqulluu taa'e. Kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis hin jiraatan. Kiristoos dhiiga isaa isa qulqullaa sana precious isa ta'e isa mi'aa sana kan inni dhangalaase cubbuu keenya irraa dhiquufti. Isa booda akka barbaanne gaalamuutuudhaaf akka barbaanne keessa cover ittiin of gochuudhaaf yookaan immoo akka laayisensiitti fudhatanii ittiin cubbuu barbaadan hojjechuudhaaf jechuu miti. Maqaa Kiristinnaa yookaan immoo Kiristoos duukaa bu'uu yookaan immoo Kiristoosiin fayyuu sana cover appiidhaaf yuuzii gochuun yookaan immoo gargaaramuun nurra hin jiru. Itti qoosuu hin dandeenye. Dhiigi isaa ulfina qabeessaa ulfina kenneef Yesuusiif. Gadhiisitti jiraachuun hin jiru Kiristoosii wajjin. Deebi. Yesuus araara qabeessa. Ameen. Beenyaan cubbuu du'a. Beenyaan cubbuu du'a bara baraati. Kennaan Waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenname garuu jireenya bara baraati. Haleluuyaa! Ameen. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guutummaa biyya lafaatiif du'e. Kan itti amane, kan itti jiraate jireenya bara baraa argata. Kan itti amane, kan isa jaallate jechuunis kan dubbii isaa eege jireenya bara baraa argata. Haleluuyaa. Sakana Yesuus ani karaadha kan inni jedhe. Ani karaadha. Ilaa kana jedhe Yesuus deebisee karichi dhugaanis jireenyis ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Passcode. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Ilma isaa tokkicha isaa nuuf ergee jireenyaaf nu waame. Jireenya bara baraa. Obboleessa koo, obboleettii koo, yaa saba nanaa, yaa namoota nanaa. Waaqayyo ergaan isiniif qabu sagalee kanatti jiraadhaadha. Karaa isa ta'e kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jabeessaa qabadhaa. Amanamummaadhaan wajjin jiraadhaa. Qulqullummaadhaan wajjin jiraadhaa. Maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Inni karaadha. Yes. Ani karaadha jedhe. Haleluuyaa. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa isa jireenyatti geessudha. Karaan jireenyaa jira, karaan du'aa jira. Akkuma amma dhageenye jireenyi bara baraa jira, du'i bara baraa jira. Lafa jireenyi jiru gooftaa Yesuustu jira. Nagaatu jira, gammachuutu jira, boqonnaatu jira, haala galfiitu jira. Lafa Yesuus hin jirre immoo karaa du'a bara baraa kanadha. Gara du'a bara baraa kana immoo gammachuun hin jiru, nagaan hin jiru. Maaliif iddoo sana Yesuus hin jiru waanta ta'eef nagaan hin jiru. Lafa Yesuus hin jirre gammachuun hin jiru. Lafa Yesuus hin jirre nagaan hin jiru. Lafa Yesuus hin jirre, lafa Waaqayyo hin jirre wanti gaariin tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf garasa jireenya ta'ee, garasa dhugaa ta'ee, garasa nagaa ta'ee kanatti gara Kiristoos kanatti kottaa. Qalbii diddiirrannee dhiiga gooftaa Yesuus akkuma amma dhageenya dhiigi gooftaa Yesuus cubbuu hundumaatti nama qulqulleessa. Kanaaf cubbuu keenya dhugaa baanee gara gooftaatti fuula keenya deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Biyya lafaatti wanta biyya lafaa ta'e hundumaa cubbuutti duddatti gatuun nurra jira. Maaliif yeroon isaa dhiyaachaa jira wanta ta'eef jireenya isa ta'e karaa isa ta'e Kiristoosiin amma fayyisaa lubbuu keessanii godhaatii fudhadhaa. Yeroon fayyinaa amma waan ta'eef karaan inni bal'aan suni du'atti geessa. Karaan inni dhiphoon garuu jireenyatti geessa. Inni jireenya ta'e isa jireenya ta'e kana immoo fuudhaa isiniin jenna. Gooftaanis naa eebbisuu nagaa Waaqayyoo. Rakkina lafa baay'ee keessa darbee gammachuu barbaade.